Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harka fuun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkam jirtu jajjabaattu isin jecha. Koomentii kana argitanii koomentii lamaan kunniin koomentii abbaa tokkooti jechuudha. Rabbii si uume sodaadhu naaf deebisi jettee obboleettiin kenna kuni. Kanaafi maal jettee obboleettiin kenna kun akkamitti beeka waraqaan jarri naa hojjechuu isaanii jettee yeroo jarri naa hojjetan akkamitti beekuu danda'a? Hadaraa na bira hin darbinii dhiifama hadaraa rabbii si uumee jettee. Akkasin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaan durallee dubbadheetiin jira. Haaraa ta'uu dandeessi yookaan viidiyoo haga dhumaa dhageeffachuu dhabuu dandeessi. Kanaafin yeroo baay'ee viidiyoo haga dhumaa dhageeffadhaa. Deebii keessaa argattanii waan gaafachuu barbaadan san viidiyoo san keessa argattanii viidiyoo tokko amma fakkeenyaaf hangaafii namoonni yoo ka deebisu ta'e ati immoo gaafii san irraa bilisa kataatoo ta'e gaafii sanitti immoo dabalee dhumarra gaafii biraa deebii kennuu danda'a waan ta'eef viidiyoo haga dhumaa ilaala. Laayikii immoo godhaan isiniin jedha. Laayik gochaan jirtanii laayik godhaan isiniin jedha. Maaliif akkuma isinillee fayyadu viidiyoon kun nama biraallee fayyaduu danda'a waan ta'eef laayik godhaa. Yoo laayik gootan nama bira ga'a jechuudha. Namoota akka keessanii gaafii gaafachuu barbaadan bira gaheetu yookaan gaafii saniif deebii argatan ta'a. Kanaafin isiniin jedha warroonni haaraa immoo sabiskiraayib godhaan isiniin jedha. Sabiskiraayib gochaan jirtanii sabiskiraayib godhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf obboleettiin keenya kun maal jettee akkamitti beekaa yeroo isaan naa hojjetan naa hojjechuu dhabuu isaanii hadaraa jettee viidiyoo jedheetuniin ture garuu rabbiin na qabdee jirti obboleettiin kiyya kun rabbii si uume sodaadhu jettee. Ishii obboleettii kiyya maal seetee akkamitti beeka yeroo isaan naa hojjetan ji'a kam akka naa hojjetan naa hojjechuu dhabuu isaanii jettee. Innis maal seetee obboleettii kiyya jalqaba jechuudha. Ati akka biyyaa dhufteen yookaan ji'a 2 booda yookaan ji'a 3 booda jechuudha. Isin galee isaan maal godhan jalqaba akka biyyaa dhufteen namni kamiyyuu firii fiizaa wayii hin qabaa miiree gaafa biyyaa dhufu hundumti kenna akkanumaan miti ka ji'a 2 wayii hin jira jechuudha. Isaan achi booda maal godhan ergasi fudhatanii achi taatee fi amalli kee ta'ee fi mana san seentee irraa jechuudha. Maal godhanii maqaa keetitti deebisanii maqaa ofiitti deebisanii jechuudha. Soorii maqaa ofiitti deebisanii yookaan ji'a 2 ji'a 3 haa ta'u yeroo haga ta'ee turanii si hojjetan jechuudha. Yeroo si hojjetan kan ammoo akkamitti beekaa ati ka jette jechuudha. Akkaataan ati itti beektu obboleettii kiyya meedikaala deemtaa mana yaalaa deemta jechuudha. Meedikaala deemteeti ka dhiiga kee kennitee dhiigni kee qoratamee ati fayyaa ta'uu kee beekamee gaafa jedhame waraqata san qaama san yookaan fiizaa san si hojjetan jechuudha. Ati deemtee siin deemanii mana yaalaa dhiiga kennuu kee marmaraa meedikaala seenuu kee raajii ka'uu kee yoo beekteetiin jettee eega kennitee eega deemterraa waraqaan kee si hojjetamee jira jechuudha. Akka seera biyya kanaa seera Dubaayititti jechuudha. Bakki biraallee akkasuma natti fakkaate. Kanaaf isin jedha obboleettii kiyya guyyaa marmaraa deemtee raajii kaatee dhiiga kenniteerraa wuxxeetii yoo ba'eetiin jedhe isaanitti himanii achi booda waraqata kee si hojjetan jechuudha. Ati guyyaa sanarraa laakkaachuu dandeessa. Guyyaan sun guyyaa meeqa ji'a meeqaffaa keessa akka ta'e laallachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf wuxxeetiin kee har'a yoo marmaraa deemte yookaan boru jidduu olee iftaan ba'uu danda'a borus ba'uu danda'a rakkoon qabu sa'aatii 24 keessattis ba'uu danda'a. Kanaaf egaa wuxxeetiin marmaraa kee ba'ee fayyummaan kee eega beekame waraqanni kee achumaan itti fufee hojjetama jechuudha. Achi booda si wanni si ilaallatu hin jiru wanni si deddeebisu hin jiru guyyaa sana eega dhayitee dhiiga kennitee raajii kaateetiin jettee isaan ilaallata isaantu xumura waa hundaayyuu akkasin siin jedha. Kanaan beeytaa siin jedha. Warri hin beeynes asumaan baradha. Kanaan beeytanii jechuudha. Anaa kanaafi ijoolleen baay'een gaafii hedduu gaafattan jechuudha. Isiniif deebisa insha Allah natti hin tolini natti hin mijatini
Sanirraa kan hafe jechuudha. Baay'een keessan ani hin beeku na hojjetamuuf na hojjechuu dhabuu isaaniitiiyyuu akkamiin nama hojjetamu nama hojjechuu dhabuu isaanii akkamitti beekna warri jettan kana fakkaata jechuudha. Gaafima kanaanii kanarraan beeytaniin isinii jedha obboleeyyan kiyyaa achi booda waraqaan kagalu isaan harkaa of bira kaayanii achirraan beekuu dandeessaa siin jedha. Immoo paaspoortiin kee yookaan harka jiraatu yookaan gaafa paaspoortii keessarraa fuudhansanii nu beekuu dandeessa. Paaspoortii kee malee hojjetamu waan ta'eef kanan siin jedha obboleettii kiyyaa. Ijoolleen baay'een keessan waan akkanaa isin dhibuu jiraate tokko tokko garuu yeroo achi marammaramtee dhuftes yoo qaxxitaa isaan bira kan dhuftu ta'eeti jechuudha. Qaxxitaa mana isaanii yoo kaseentu ta'eetiin ta'e marmara matachii biyyaa dhufteen saniin si hojjechuu sin danda'an jechuudha. Yookaan biiroo irraan isaan si filatanii fakkeenyaaf haala lamaan namni kan dhufuu danda'u kan warra biirootti dhufuma si fidanii arabdoon achi dhuftee fudhatti. Yookaan immoo arabdoonummaan jalqaba biiroo deemanii footoo kee ilaalanii si filatanii qaxxitama mana isaanii ufumaa dhufanii gaafate dhuftu sanis beekanii ufumaa si fuudhan jechuudha. Si taqabbalan jechuudha. Yeroo sanitti isaan meedikaalumatti biyyatti seente saniinis si hojjechuu danda'an jechuudha. Hin beekamu waan ta'eef kanaafi isaan dirqamuu fi si hojjetan jechuudha. Waraqata kan dirqamuu fi maaliif qaraamaan kun isaan irratti lakkaa'e isaantu itti gaafatama akka biiroo si fudhate isaan waan ta'eef kunumaa wanni si shakkisiisuu wanni si sodaachisuu hin qabu waan isin ilaallatu miti. Garuu guyyaa kamii na hojjetame jettan warri beekuu dandeessan gaafa deemtanii meedikaala seentanii fi gaafa dhiiga kennitan san jechuudha kan beekuu dandeessan. Kanuma jechuudha wanni biraa wanni haaroftiin jiruun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf viidiyoo kana like godhaa, subscribe godhaan isiniin jedha akkasumallee share waliif godhaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha chaanaalli kun haa guddatu guddisaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kana fakkaata asumaan immoo waa hedduu qabadhee akkasini dhufu inshallah abdiin qaba. Du'aa naa godhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya isiniin jaaladha isiniin kabaja. Inshallah haga danda'uun waan beekurraa isiniif hin deebisaa gaafii isin gaafattan obboleeyyan keenyas kuuwwan isin argitanii kunuu gaafii isin gaafattan dursanii koomentii jalatti warri isin deebisan jiran jechuudha. Wallaahi baay'ee natti tola yeroo akkasitti wal gargaartan kana jechuudha. Waan akkanaati jedhanii yoo namni tokko gaafii gaafate lubbuu waan akkanaati barakkanaa jedhanii yoo koomentii isin walii deebistan argitan wallaahi baay'ee natti tola jechuudha yeroo argu. Ana akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaa naa turaan isiniin jedha.